Galatooma waan baay'ee Dr. Mangistuu fi Obbo Ahmad kaasanii jiru. Murtiin har'aa mootummaa naannoo Oromiyaatiin kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaatiin murtaa'e murtii cimaa, murtii seena qabeessa ta'uusaa akka hubatamu investimentiin fayyaa akka jajjabeeffamuuf dambiin adda addaa murtaa'e wantoota isaan jedhan kan of keessatti hammatu. Kan irratti xiyyeeffadhu dambiin kun labsii akka naannootti qabnu labsii 249 labsii investimentii bu'uureffatee kan bahe labsii investimentii tan keessa mootummaan investimentiiwwaniif jajjabeessuu akka qabu yookaan haala addaatiin investimentiiwwan simatamuu qaban akka jajjabeessu akeekamee jira. Kan achi keessatti haguuggiin kennameef akkuma jiru ta'ee dhimmoota fayyaa namoota hospitaalota ijaaraniif buufata fayyaa ijaaraniif namoota oomisha qoricha irratti bobba'anii fi haala addaatiin mootummaan seera kan baas ta'uu isaan kaasanii jiru. Wantoota makee keessaa tokko kan irra deebi'ee sirriitti foomsuu barbaadu fakkeenyaaf kabajamoo Obbo Ahmad kaasanii jiru. Naannoo investimentiin kan jedhu kun labsii 249 fi dambii 244 dambiin kun dambii labsii 249 raawwachiisuuf bahe dambii investimentiitiin naannoo investimentii addaan baay'ee taa'eera naannoo Oromiyaa keessatti. Fakkeenyaaf jiddu galeessa kanatti naannoo tokkoffaa kan itti lammaffaa sadaffaa afuraffaa jennee kennee jirra. Jajjabeessituu kana gaafa hawwannu guutuu Oromiyaa guutuu labsiin kun itti raawwatu keessatti akka waliin ga'u naannawa jiddu galeessa irra haga fagaatanii gara daangaa deemanii jajjabeessituus argachaa deemu. Akka fakkeenyaatti namni hospitaal Dambidolloo, Boorana, Gujii, Harargeetti ijaaruu barbaadu insentiiviin yookaan jajjabeessuu inni argatu kan jiddu galaarraa cimaa yookaan dabalaa kan deeme ta'uu kallattii kaa'uun kan dambiin kun tumame. Kanuma Obbo Ahmad jedhan irra deebi'uu fi fakkeenyaaf naannoo investii tokkoffaa keessatti gibira waggaa 5 liizii waggaa 10 irraa bilis ta'ee namni hospitaala ijaaruu barbaadu namni investimentii fayyaa kanneen as keessatti ibsaman kamurraa bobba'uu barbaadu akka fayyadamu taa'ee jira. Naannoo investimentii lammaffaa keessatti naannoo investimentii lammaffaa kun maal jedhu labsii keessatti dambii keessatti ifee waan jiruuf achirra argachuun hin danda'ama. Gibira waggaa 6 liizii waggaa 12 liizii lafaa waggaa 12 irraa bilis ta'ee akka invest godhu taa'ee jira. Naannoo investimentii sadaffaa keessatti gibira waggaa 7 liizii waggaa 14 kan jedhu taa'ee jira. Naannoo investimentii afuraffaa jechuun gibira waggaa 8 liizii waggaa 16 kun jechuun oomishaa seenee yeroo sala gibiritti kafaluu qabutti waggaa 8tiif gibira irraa bilis ta'ee liizii lafarraa immoo waggaa 16 bilis ta'ee investimentii kanaatti bobba'uu akka danda'u mootummaan kan murtii cimaa murteessee jira. Murtiin kun akkuma jiru ooluuf abbootiin qabeenyaa warri kanaan dura investimentii kanaatti bobba'anii jiranis irraa fayyadamoodha. Warri kan qaban babal'ifatanis irraa fayyadamoodha. Warri fuulduraatti investimentii kana biyyi keessaa biyya alaatti hirmaachuu barbaadanis irraa fayyadamoo waan ta'aniif faayidaan isaa fuuldura ka'ee jira. Dr. Mangistuu fi Obbo Ahmad sirrii kaasanii jiru. Tajaajila fayyaa dhaqqabamaa godhuu, teknooloojii gama kanaan jiru cimsuu wahittuu faayidaa olaanaa qabu waan ta'eef kana uummata keenyaaf abbootii qabeenyaa naannoo kanaatti bobba'uu barbaadanii fi ibsuu barbaannaa. Dhimmoonni biraa immoo kan dambii kan keessatti ta'an akkuma jiru ta'ee qajeelfamaan biiroon fayyaa qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'ee kan itti babal'isaa deemu ta'uu kaasaa. Horaa bulaa galatooma.